bareedinni jiruu duniyaa fuudhaan tola. Bareedumsi jiruu duniyaa hintala durbaatiif heerumaan tola. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Dhaamsi kiyya kuni dargaggeessaaf dargaggeettii ilaallata keessattu. Bareedinni jiruu duniyaa fuudhaan tola. Bareedumsi jiruu duniyaa hintala durbaatiif heerumaan tola. نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه يا معشر الشباب يا درققي سجدا يا درققيتي من استطاع منكم الباءة فليتزوج نمني هذا مناف وليه رجو دنديو هم مرانو فود أجدا فوتي بريدما فوتي ألفنا فوتي كبجاء فود أجدا dubartii islaamaatiin illee heerumi jedhaniin nama qabeenya qabu qofa hin laalini nama beekamtii qabu qofa hin laalini dargaggeessa sodaa rabbii qabu yoo agarte atis hintala sodaa rabbii qabu yoo ka agartu taate atis fuudhi atis heerumi jedhan nabi muhammad salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi yeroo har'aa kana dargaggeessa maa hin fuune jette yoo ka gaafattu taate lakki akka itti fuunu hin jiru maharitu heddummaata gabbaratu heddummaata kanaaf fuudha dhabne garuu jaalallee hin qabaasin jedha akkasin jedha bar saala takka malee jaalallee hin qabaasin jedha dubartiin ati haraama waliin dalaydu dubartiin ati waliin bakka hin taane dhaabattu jaalallee osoo hin taane hiriyyaa jahannam warra karaa salphinnaatii fi karaa jallinnaatti wal harkisaa jirtu jaalallee jetteetiin hin himatin suni jaalallee hin jedhamu jaalalleen haadha manaateeti jaalalleen jaartiiteeti tafuutee uf jalaa qabdu malee dubartii bakka hin taane waliin dhaabattuu fi akka hin taane waliin haasoytuu miti yoo karaa dhugaatti deebi'uu barbaadde halaalaan fuudhi atis yaa abbaa keenna yaa haadha teenna ka rabbi hintala durbaatiin si badhaaseetiin hin jedhe nama qabeenya qabu nama dhageettii qabu ka rabbi duniyaa isa biratti guuteen hintalatee hin soqin nama sodaa rabbii qabu yoo ka agartu taate hiyyummaa keessaa ka nama baasu rabbii itti fuudhi itti heerumsiisi hintalatee gadi laaffisi khayru sadaaqi aysaruhu jedhe nabi muhammad salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi bultiin mahrima xiqqoodhaan ijaaramteetiin hin jette hin bareeddi booddeen isii bareedaadha booddeen isii ol ka'aadha ati har'a mucaa tokkotti heerumsiisuudhaaf biddilibsii 20-30 gaafatte hintalatee ima gurgurattee beeki akkuma horiitti gabaa baaftee gurguratte malee heerumsiifteen jedhamu jarana gadi buusaatiin walitti heerumsiisa gadi buusaatiin dargaggeessaaf dargaggeettii waliin gaha nama qabeenya qabu qofan soqin gaafa tokko nabi muhammad salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi sahaabaa kana keessa nama ajaa'ibaattu jira Julaybiib jedhaniin Julaybiibiin kun nama yoo laaltullee ija si guutuu miti mana galuu fi akka wahiituun qabu barandaa nabi muhammad salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi barandaa masjidaa gala nabi muhammad itti cooran alaa tatazawwaj yaa Julaybiib sila hin fuutu ati jedhaniin sila hin fuutu ati jedhaniin sila akkamitti fuudhaani miskiina kana waan nyaadhu waan dhuguun qabu bakka galuun qabu akkamitti fuudha maaliin fuudha jedheen nabi muhammadin salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi nabi muhammad yaamanii yaa Julaybiib kootu deemii mana ebeluu dhaqi nabi muhammad mucattii teessan Julaybiibitti heerumsiisaa jedha jedhii itti himi jedheen dhaqee mana itti dhahee dhaamsa rasuulaa kana warratti hime warri hirrifate mucattiin isaanii mucattii akkaan bareedduuti mucattii dubartoonni uf duratti ilaaltu nama akkamtu fuudha jedhanii miskiinni uffata ufirraa hin qabne kuni mucattii teessan rasuulli isatti heerumsiisaa jedhanii na ergan jedhee haadha abbatti himnaaniin haadha abbaan hirrifatan ufirraa gadi ari'an wayta kana mucattiin tuni dhageette ajaja rasuula rabbii tokkollee ufirraa hin deebisinaati wanni rasuulli rabbii jedhan naaf taheetiniin jira jaaladhe jette Julaybiib radiyallahu anhu wa ardaah dubartii san fuudhee waliin hin gammanne wayta inni fuudhee aruusa halkan kabajaa halkan ulfinnaa san wayta inni gahe
ويتسلل لجهادا لبسم مجأتي ألفاتو كبجمتو تأسا مسكينة هما هنقبن بريدو مالي هنقبن قبين يالي هنقبن ربي في جتة لبو وفيتنا قدك أبدي إساف أفكني تتنا إيسيتو مان كرا جهادا به جهاني أديم ما أولي نمني هدو أمتي نموت جهادا ولين ديما كجهادا كيستي دوئي صحابان لكاهو تيغديتيت إبلو الله هنجرو إبلو الله هنجرو إبلو الله هنجرو جدأني نم هدو لاكوان في التاني جدأنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه نمني نبينو هغانو ماجد أني أموتو جدأنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه جليبي بن أبي جدأ جليبي بن ناسوق جدأ رضي الله عنه وأرضاه سوقني إرغيان قتل 7 ثم قتلوه كفار مجرمة نما تربة إبسي نما تربة أجيسي إيغانا دوئي أنا مني وهو أنا منه وهو مني جدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه أن اللي إسراجي إن اللي نراجي جدنا بمحمد صلوات ربي وسلامه عليه كبجة إساء الفن إساء نبي محمد أكست إبسي والنسيناتنا كاسف إساء مسكينة هما هنقبن نبي محمد أكا إني فولو أججني دبرتين سن أفكني تيف osoo takkaa isii waliin hin gammadin addunyaa kanarraa dabre hiyyeessatti fuudhan hiyyeessatti heerumsiisan ati har'a dubartii tee abbaa qabeenyaa maleen heerumsiisu yoo jette booddeen isiin toluu beeke booddeen isiin tolu kanaaf dubartiin ammaa yeroo ammaa kana hedduun ta abbaa manaatti wajjaan baatetu heddummaata suni baali beeyta filannoo keetittu gaafuma duraasan nama diinii qabu osoo hin taane nama qabeenya qabu filatte gaafa nama qabeenya qabu filatteetiin jette jireenya mucattii teetii diidee beekati namni filatamu islaamummaa keessatti nama diinii qabu ka amala isaa jaalattaniitiin jettan Muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi itti heerumsiisaa kennaafi jedhan hattan oromoo waan jettu qabdi abbatu ilma gorsee maal jedhe yaa mucaa kiyya waa sadi sii dhaamaa jedheen horii gurraacha gabbataa yoo agarte qalachuudhaaf ittiin fiiginii jedheen sa'a adii bareedaa kalaafe kafoon fixate yoo agarte qalachuu hin dhiisinii jedheen ammas daggala nama dandeettii qabu jettee caakkaa adda kee seentee ulee muradha jetteen seeninii jedheen yaa mucaa yaa abbaa kiyya dhaamsi isin jettan kun naaf hin gallee jedheen hin hiikeef abbaan saani gurraachi gabbataan anin qalatin siin jedhe nama guyyaa qabeenya keessa argatee dhageettii argateetiin jedhe intala irraa fuudha jettee ittiin fiiginii jedheen guyyaa keessa qabeenya argatee beek intala irraa fuudhuuf ittiin fiigin jedheen maaliif jennaan borgaafa ati rakkatteetiin jette guyyaa keessa qabeenya argate waan taateef homaa kabaja sii godhuu hin dandayu saani adiin ani ammootuu qalatuu hin dhiisin siin jedhe suni nama duniyaa argee qabeenya illee argatee guyyaa keessa dhabeetiin jedhe irraa fuudhii jedheen hiyyeessaa abbaan mucattii tanaa hiyyeessa jettee hin dhiisini maaliif jennaan qabeenya illee argeetiin jira waan taateef gaafa ati qabaattellee homaa qabeenya keessan hedduun dinqisiifatuu jedheen gaafa ati dhabdellee qabeenya innuu argatee dhabe waan taateef mucattii tiyya fuudhee hiyyoomate jedhee sin rakkisu sanii jettee irraa fuudhuun dhiisinii jedheen ka sadaffaa ka inni caakkaa yookaan daggala adda seentee ulee muriin jedheen suni ani nama haasawa dandayu nama rabbi dandeettii dubbii naa kenne jaarsa biyyaati hayyuu biyyaati jettee dubbii namaa fixa jettee adda kee akka dubbii takkatti hin seenne jedhee abbaan ilmaaf gorsa dhaame kanaaf ati yeroo har'aa kana mucattii tee nama qabeenya qabu qofaa yoo ka filattu taate jiruun tuni diigamaatiin deemti ati ammoo dargaggeessi islaamaa mucattii diinii rabbii beeytu ta diinii ufii jaalattu yoo agarte fuudhi jiruuteettu tola jiruun diiniidhaan tolti fuudhan sodaatin namni gariin haga qabeenya godhadhutti haga abbaa qabeenyaa ta'utti maal irratti fuudhaa jedha fuudhuun mataan isaa qabeenyaa beeki ati kanaaf fuudha didde gaafa tokko sahaabaan radiyallahu anhum wa ardaa
nama sadi ta'anii mana rasuulaa dhufan wayita isaan dhufan rasuulli hin jiran ibaadaa rasuulaa akkatti rasuulli rabbiin gabbaran kana laalanii tokko ol utaaleetumaan ani haga jiru halkan guutuu salaataa bulaa jedhe tokko itti aansee ani ana asuumu dahar walaa afxur jedhe waggaa guutuu sooman cabsuu jedhe ka sadaffaa an ammootu dubartimayyuun fuudhu dubartittiin kalaa'uu jedhe dubbiin tuni deemtee nabi muhammadiin bira geette salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi dubbii tana wayita dhagaan rasuulliin dinqisiifatan maal jechuudha jarana namni sodaa rabbiin irra qabullee hin jiru anatu rabbiin isinirra sodaata ani hin soomanallee halkanillee hin salaata wa atazawwaju nisaa dubartiillee fuudhee waliin jiraadha wanni isin dalaydan kuni dogongora fuudha salaata soomanaa jedhene muhammad salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi sunniin ka fuudha dide suni maaliifi rabbiin gabbaraa fi beeke ibaadaaf ati har'a fuudha maa diddee yoo sin jedhan maal jetta hiyyumman najjiraa maal nyaadhaa maal dhugaa akkamitti jiraadhetta kanas yaachise rabbi keessaa si baasa ammootu wallaahi gaafa ati ijatiyya haraamarraa gadi qabadha jette fuuteetiin hin jette rabbi hiyyummaa keessaa si baasa in yakuunuu fuqaraa'a yughnihim allaahu min fadlih yoo hiyyeessa tahanille haraamarraa uf gadi qaba jettee yoo ka fuutu taate rabbi hiyyummaa keessaa akka si baasu beellama siiseenee beek ammas fuudhuun gammachuu addunyaa irratti argamu keessaa tokko nabi muhammad salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi man razaqahu allahu imra'a saalihaa jedhan faqad acaanahu allahu calaa sharti diinihi nama hintala bareeddu hintala diiniin faayamte ta islaamummaa jaalattu namni rabbi isaa hireetiniin jedhe walakkaa islaamummaa rabbi isaa guutee jedhan tama hafte sanitti haa jabaatu malee walakkaan islaamummaa isaa guutamtee jedhan nama dubartii bareeda rabbi isa waffaqeetiniin jedhe hadiisa biroo keessatti arba'un min as-sa'aadaa jedhan waa afur gammachuudha jedhan addunyaa kanarratti wanni namni ittiin gammadu afurii jedhan san keessaa sadarkaa duraarratti almar'atu saaliha dubartii bareeddu dubartii gaariidha dubartii saaliha jechuun tami dubartii haadhaa jaarsa ufii kabajju jechu ta jalaa dhageettu dhagahuu biratti bareedumsallee yoo qabaatte bareedaadha idhaa nazarta ilayhaa tasurruk tama wayta akkanatti ilaalteetiin hin jette si gammachiiftu jira ta si jalaa tole jettu ta jalaa dhageettu namni dubartii akkasii rabbi isaa kenneetiin hin jedhe addunyaa kanarratti gammachuun jiraataa jedhani muhammad salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi waa arfan gammachuun ittiin argamu keessaa tokko dubartii gaariidha lammaffaa yaabbii qabaachuudha yaabbii qabaachuudha ati miila lamaan kanaan dhiiturra makiinaa yoo qabaatte hagam bareeddamee laal yoo farda qabaatte hagam bareedda laal yoo gaangee qabaatte hagam bareedda laal yeroo wajjin deemi inni sadaffaadha albayt alwaasi' mana bal'aa namni qabu gammachuu qabaadha mana bal'aa mana kee manni kee bal'amaa beek manni ati dhuunfaa keetitti qabdu bal'ama viillaa tahee fi kaan tahee bal'aadha bareedaadha mana kiraati wal bira qabda yoo ati laalte nama mana kiraa keessa galu laalimee jiruu isaati gaafa jiini gahu addunyaan tuni guutuun itti golgolooyti itti dukkanooyti kiraan manaa kalooynaaniin ifaaf adda isa gaafatan bishaaniif adda isa gaafatan itti hadhooyti jiruun namni mana ufii keessa galhoo waan kee keessa gaafa galteetiin hin jettan gammachuu qabda jaartii gaarii yoo qabaatte mana kee yoo qabaatte waan yaabbattu yoo qabaatte yaa marhaba jiruu akkanaan jirtu beek inni afraffaadha aljaara saalih ollaa gaarii ollaa bareeda kayoo ati gadi baate eessa deeman isaan jedhu ollaa gaariillee namni qabu jiruu gaarii jiraata wan namni rabbi waa arfan kana isaa kenneetiniin jedhe akka jireenya gaarii jiraatu nabi muhammad salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi nuu dhaaman nuu himan qabatamnillee akkasuma namni waa arfan kana qabne jiruu wahiin qabu ammoo namni rabbi jaartii jallattu dubartii diinii rabbii hin qabne rabbi isatti qabe jiruu maal qaba tayoo salaati jedhaniin mataa dhaabdu tayoo koottu ibaadaa godhe jedhaniin na wajjiin qabrii seentaa siin jettu mee akkam godhan mataa akkanaa tana yoo fuudheetiin hin jedhe wallaahi rakkoodha mataa waliin dhukkuu malee faayidaa takka hin qabu ollaa badaa yoo rabbi sitti qabe hoomee akkamitti jiraatta yaabbii yoon qabaatiin homaan ta'u ima jiraata namni miila lamaan kanaanillee deeme mana kee yoo qabaatteetiin hin jettu ulfinna guddaadha kanaaf fuuti islaamummaa keessatti waa guddaadha haraama irraa sitiisit
jireenya gaarii nabi Muhammad salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi jedhan san keessaa tokko fuudha. Namni hedduu fuudharraa wal dhogga wal daangeessa fuuti cinqaadhaa jedha. Fuuti cinqaa ka ta'u yoo dubartiin badduun sitti qajeelte qofa. Yoo jaartiin badduun sitti qajeelte fuuti badduudha. Yoo qajeeltuu rabbi sitti qajeelcheetiin jedhe jireenya akkasiitu addunyaa kanarratti hin argamu isiniin jedha. Fuudhan sodaatinaa fuudha. Atis intalatee wayita heerumsiiftu gadi buusi nama diiniif isii gaafateetiin jedhe maraayyuu kennaa isiniin jedha. Fuudha isinis heerumaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.